Rittina hordofi bu'aaleen dhiifama namaaf godhuu keessaa argaman hedduudha. Isaan keessaa mee muraasa isaanii akka armaan gadii kanatti haalaallu. Tokkoffaa dhiifama namaaf godhuun mana hidhaa keessaa nama tokko baasuu jechuudha. Namichi hidharraa hiikamu sun isa ati dhiifama gooteef saniin sayin sumaa dhiifama namaaf godhu kanaatu hidharraa gad dhiifame. Hanga ati garaa kee keessatti namatti hijaa qabatee jiraatutti namni tokko mana hidhaa keessa jira. Namichi sun karaa bahuun dhabee guyyarraa iyyataa jira. Namni sun garuu suma mataa keetii quba qabaadhu. Namichi sitti balleesse tarii irraanfatee dhiisee jira taha maal akkasitti balleessee hin beeku ta'uu mala. Ati garuu yeroo hunda balleessaa isaa yaadachaa garaacha kee of gubaa bulta nagaya of dhorgita. Obboleessa kiyyaa obboleettii tiyya hangasiif danda'ametti nama hundaaf garaa qulqulluu qabaadhu. Balleessaa tokko lamaaf jettee ilma namarraa garaa muratiin carraa biraa kenneef ilaali. Obboleessoo gaafa dhiifama namaaf gootu bu'aa guddaa kan argatu si bar. Bu'aan kee inni guddaan boqonnaa sammuuti. Sammuu keetiif boqonnaa kennuun mana hidhaa keessaa of baasuu jechuudha. Bilisummaa dhugaa argachuudha. Tarii badii namoota sanii irraanfachuu dadhabuu dandeessa. Garuu sammuun ilma namaa uumamaan filatee hin yaadatu. Tooftaan ittiin odeeffannoo sammuu kee keessa jiru ittiin hayxu hanga ammatti hin jiru. Gonkumaahu hin argattus. Waan sammuun kee yaadattu hundaahu yaadachuun kee dirqama. Kun dirqama uumamaati. Uumaan namni waan barbaadu qofa yaadatee waan hin barbaanne akka irraanfatuuf carraa hin laanneef. Badii nama tokko irraanfachuu yoo dadhabde rakkoo hin qabu. Yeroo san yaadattu hunda garuu miira sitti dhagahamu to'achuu ni dandeessa. Lammaffaan dhiifama namootaaf godhuun dhukkuboota hedduurraa si eega. Saayinsiin qoratee waan bira ga'e tokkotu jira. Namoonni yeroo hedduu haaloo yookaan hijaa qabatanii wajjin jiraatan dhukkuboota hedduuf saaxilaman. Sababni isaa xiinsammuu namootatii fi qaama isaanii jidduu hariiroon jiru cimaa waan ta'eef. Dhukkuboota namoonni dhukkubsatan keessaa hedduun yaada isaa yaadan waliin wal qabata. Dhukkuboota akka dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba onnee, dhukkuba sukkaraatii fi dhukkuba garaachaafirraa si bilisoomsa. Kana jechuun nama si miidhe tokkoof dhiifama godhuun isa qofa osoo hin taane isa daran siitu bu'aa guddaa argataahu. Qorannoon saayinsii dhugaa kana deddeebi'ee mirkaneessee jira. Namoonni hijaa yookaan haaloo of keessatti kuufatan miira yakkamtummaa keessa jiraatanii fi dhiifama godhuuf fedhii hin qabne carraan dhibee adda addaatiif saaxilamuu isaanii daran guddaadha. Kanaafuu dhaamsin ani isiniif dhaamu obboleeyyan kiyya mataa keetiif jahiitii dhiifama namaaf godhi. Hamtuu namni sirratti hojjetee bira dabre hunda dandahiitii irra dabriif. Namoonni amalli isaanii rakkisaa tahee waliin jiraachuun akka malee ulfaatu ni jiran. Garuu ati dandahiitii dhiisiif. Jireenya kee keessatti namoonni miidhama gurguddaa sirratti hojjetan ni jiran. Jecha arrabaa ati irraanfachuu hin dandeenyeen kan si waraananii fi sagaleen isaanii inni lafee nama cabsu yeroo hunda gurra keetirraa iyyuu ni jira. Kanallee ati dandahiitii dhiisiif. Gaarummaa kee hammeenyatti jijjiiranii carraa argatan maraan maqaa keetitti cilee namoonni diban ni jiran. Garuu ati dandahiitii bira kutiif. Ilmi namaa bineensaa bar. Bineensa haala mijataa eeggatee harka irraa nyaate deebi'ee nyaatu. Miidhama namoonni sirratti hojjetan yoo danda'ame guutumaan guututti irraanfadhu. Caba isaan si cabsanii miira kee miidhe san hanga dandeessatti irraanfadhu. Sadaffaan dhiifama namaaf godhuun yeroo kee isa gara fuulduraa sirritti si bareecha. Wanni sirritti yaadachuu qabdu obboleettii tiyya dhiifama namootaaf godhuu diduun yeroo kee kan dabre hin jijjiiru bar. Miidhamni kee kan kanaan dura yaadannoo fi godaannisa sammuu ta'eetii si keessatti hafa. Uumaan dandeettii waan dabre sirreessuu nuuf hin laanne. Jaalannus jibbinus waan kaleessa hojjenne irra deebinee bakka duraanitti deebisuu gonkumaa hin dandeenyu. Wanni itti daballuu fi irraa irrifnus gonkumaa hin jiraatu. Waan dabre hunda gaariitti jijjiiruuf garuu dhiifama godhuu yeroo kee isa kan fuulduraa siif bareecha. Hariiroo ati nama si miidhe saniin waliin qabdu akka gaariitti siif jijjiira. Miira nama miidhuu danda'an kanneen akka haaloo qabachuu, lola, aara fi gammachuu dhabuu fa'aadharraa si oolcha. Akkasuma jaalala akka horattu si godha. Guutumaan guututti nama dhiifama gooteef tokkoof miira jaalalaa horachuun salphaadha. Namni biriyaanti jaamu tokko akkas jaa. Dhiifama malee jaalalti hin jirtu, jaalala malee dhiifamni hin jiruu jaa. Dubbiin kun guutumaan guututti dubbii sirriiti. Nama tokko hin jaalatu taanan badii isaa irra dabruufi hin dandeessu. Yoo irra hin dabarreef ammoo jaalachuu hin dandeessu. Yeroo mara jaalalti filannoo hin qabdu beeki. Namoota waan gaarii siif oolan filattee jaalachuudhaan warra si miidhan jibbuun qajeelfama
dhiifama jireenyaa isa sirriitii miti. Ilmi namaa kun uumamumaanuu dadhabaa waan ta'eef balleessaa hundarraa bilisa ta'ee kan jiraatu gonkumaa hin jiru. Kanaafuu dadhabinuma isaa waliin jaaladhu. Namoota tokko tokko hojii isaanii yeroo yaaddu jaalachuun akka malee sitti ulfaata ta'a. Akkas ta'ullee ati hin jibbini hanga dandeessutti numa jaaladhu. Yeroo hundaa sababa hin funaaniniiti sababa malee nama jaalachuudhas baradhu. Dhiifama namaaf godhuu mallattoo sodaa osoo hin taane mallattoo gootummaa fi hayyummaa nama